dhiira qofa mataa gadi hin qabanne shari'aan haa ta'u malee intalli takka eega heerumteen booda abbaa ofii akkuma kabaju san dhiirsa ofillee akka kabajuu qabdu ni beekti. Garuu kana jechuun dalaydee isa jiraachisuu miti. Kanaafuu abbaan warri keenya osoo nu gorsitanii osoo itti nu himtanii osoo wanna kana maatii keenya wajjin mari'attanii akka haadha fi abbaan keenya wanna rakkoo nu keessa jiru nu taradda'anii akkan ilmoon tee rakkoo tana keessa jirti. Mee ilmoo tee yoom dhageeffadha. Salaamu alaikum akkam nagaha maa mallaqan ergin jaan. Nageenyi akkami markeetii biyya lattee erguudhaaf irra caalaa maatiin kan inni jajjabeessu yookaan kan inni hamlee ta'uuf ijoollee durbaati moo ijoollee dhiiraati? Immoo ijoollee dhiiraatii hin qabne irra caalaan. Ijoollee durbaati. Yeroo hedduu biyyaan baay'ee dhiirri yoo dhaqetti ergu yookaanis hooma akkanaatiif jecha jechuudha. Dhiirri durbaati. Harka abbaan tokko osoo jabaatee ilmoo dhiiraa ofii osoo ilmoo dhiiraa ofii kara biyyaan baay'ee ergeeti abbaanu. Akka intala durbaa ajajee mallaqa as ergi jedhuun san ilmoo dhiiraa ofiitiin hin jedhu. Garuu amma ijoollee hedduu jira. Anillee sooshaal miidiyaa irra jira. Ijoollee hedduun naan mari'ataati. Biyyoon takka dhuftee amata 6-7 dalaydee biyyaan baa kana warraa mallaqa ergatte malee ofii yooma takkaa hin goone. Kana bira ammoo isiin abbaa kiyyaa nama heerumuu fedhe jettee yoo isiin bultii qabachuu fi maatii wajjin mari'attu. Namni heeruma isii sanitti hin gammanne jira. Maaliif yoo isiin heerumtee mallaqan ergitu kaduraatitti bultii ofiirra fookasa gooti. Osoon heerumin dura obboleettiitti waa mijaan ijoolleen hedduun. Ati osoon heerumin dura obboleettiitti dhuftee haa dalaytuu jaaniin. Maaliif intalli ol guddataartuun barnoota dhiiftee akka maatii ofii jiraachiftuuf jechuudha. Yeroo namni hin dubbatu malee rakkoo kana yeroo hedduu uummata keenya irra jiru. Maatii keenya galatoom Rufayda minitii kennii fi daqiiqaa kennii fi hayyee galatoom Ikraam ergaan kee akka jirutti dhaqqabee yaadannoo qabadhee amma wal qabataa wayiitigaa dubbiin keenya rimaadhaa. Yookaan Muhammad Leeyyuu bakkuma qaban iyyuu qabu jechuun agarsiifti. Hayyee galatoom Ikraam keenya eessarraayi? Ikraam eessarraayi? An Dubaayin keessa jiraadha amma wanni dubbii tana kaasee fi yeroo hedduu namni waan kana irratti hin dubbatu akka isin maatii keenya nurraa gorsitanii fi proogiraama kana addatti qabatanii wal qabataadha jedhati wal qabataadha dubbiini biyyi jaalallee nyaachisuun dirqamaa miti yoo abaluun maatii gargaaruunis waanuma jiru namicha Moojaan jedhamtu dirqamaa miti bari isumaayyuu immoo maatii gargaaruu balfilees hin mormines miti yoon. Maatii gargaaruun tuma jiru jettee bar akkanu asii gallee akkanu bultiin jaarranii barbaadan maatiin ko siin jedhaa jirti malee abaluu mannaa abaluu wayyaa alternatiivii akka kanaan jiru almuhim ayyee galatoom ulfaadhu Ikraam keenya mee raanii daqiiqaa 3 ayyee galatoomaa isinillee raanii jirta daqiiqaa 3 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bakka jiraatanii alanganii haasa'uu danda'u eengaddaa takka baaseera. Alhamdulillah sagaleen kun ni jira? Jira hin jira miti sagaleen kee? Ayyee galatooma ulfaadhaa hammuma kanayyuu dhuftanii yaada nurraa baasuudhaaf akka waan keessa keenya madaa keenya nu fayyisuu jirtu nutti amilee keessa hin jira sagaleen kiyya ustaazii? Jire. Rufayda illee dimtee? Jira sagaleen ni dhaga'ama jedha. Dhaga'ama. Muwaaz kana galchi Rufayda. Muwaaz kana galchi luulaa booddee na seenu. Amma isinii danda'ame erga Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatiin hanga waan gahee geenye xiqqoo sii wanni hanga keenya dandeenyu yoo jiraate ustaazii nu jijjiiramuudhaaf wanni garaan nu gubate yoo jiraate ani kaleessa bahe
itti miidhamee argee asiin geenye miti nu hangafoonni kaleessa baanii waggoota biyya namaatti fixanne garuu dhaloota isa siichi dhufee ka'ee yeroo hammaatti haala ittiin isiin kaan dhukkubaan qabamtee isiin kaan miila cittee isiin kaan fooqirra of darbitee isiin kaan bishaan waan meeqaan ofitti naqxee isiin kaan gudeedaa waan meeqaatu itti qaqqabee ustaazii ijoollee nuyi mana namaa dalagnu kanatu nutu irra caala irratti qammasee argetu beeka nutu keessa jiru kanatu beeka garuu inni garaana gubatu keessa ustaazii isii ani kaleessa biyya ormaatti qaaqilamaa otoon jiru obboleewwan xixiqqoo mana keessa jirtu ala as deebisanii erganii jennaan ergamtee kan daganaa waggoota dheeraa dhuftee ani humni gaafa na dadhabe amma fakkeenyaaf obboleettiin tiyya yookiin isiin xiqqoon yoo Khadijaa yoo taate yoo isiin suni Aishaa yoo taate barakaa Aishaatiin akkanan jiraataa jiraa jedhu isiin raanii waggaa 20 nagadde sun irraanfatame abbaki isiin waggaa 20 laffa'aa turte sun ishee takkas na godhaa jirti kalaas isiin sun dagatamte isni galee irraanfatamte maalirra hin oolfamtu maal kaleessa na godhaa turte akkamitti na godhaa turte maalirra na oolchaa turte na uffisaa turte na ijaarte jechuun hin jiru waan isiin kaleessa umurii isii achitti biyya namaatti dabarsise sun waan takka namni isii dhagatu hin jiru intelektii isii xobbee umurii xiqqoo banriyaa baate san gandaganaa akka waan madaabaraa fi yuuriyaa isii ta'anii eeggatu isiinoo yoo baasan abbaa fi haadhaa deeggaraan madhattee kaatee obboleessa isa sanaa fuusifti isa kanaa gooti isa sanaa gooti yoo isiin illee gaa'ela nin qabadha yoo jirte akka waan inni dhaqee gaa'ela sana qabattu sana waan isin ajaa'ibu hanga isa fuusiftutti hanga isa guddiftutti hanga isaan bakka geessutti hanga isaaf waa gootutti faamiliidhaan akka isin gaa'ela hin jaarranne gufuutti ta'a innumti obboleessa garaa takkaa baate sun jechuudha waa'ee isaatiif yaada waa'ee siidhaaf hin yaadu umurii isiitiif hin yaadu garuu nu yeroo keenyaatti alhamdulillah keessatti bilchaanne ijoollee barnoota dhiiftee kaatee yeroo kana teknooloojiin baay'ate mobaayiliin yeroo jaraatti akkana harkatti jiru kana teessee diinii sii barachuu dhiiftee laayiviin maalii fi daqiiqaa 4 qofa qabda jedhaa jira. Beefaan ni ilaala qoy. Yeroo gubbaarratti keessan daqiiqaa 4 qofa isin mul'isa. Kanaafuu hanga isinii danda'ame wanni isin nu gochuuf yoo danda'amu yoo ta'e akkuma isin nashiidaa duraan irratti nasiyaa dabarsanii ennaan taa'anii dhaggeeffatan sanatti hanga isinii danda'ame silaa akka dhaloonni inni hamma dhufaaru kun akka biraatiin bahee akka kanatti hin baanetti otoo yaaltanii jedheen yaada. Malee inni sila keessatti bilchaatee waan goonuu hin qabnu alhamdulillahi rabbil alamin inni dammaqee diinii isaa barannee jireenya keenya rabbumatti gannee jiraachuutti jirra galuu dhalootuma siichi dhufu sanaafu furmaata yoo godhamee chukote. Amma sadii kaasuu barbaada. Dubartii akka dubartiitti akka dhiiraa ittiin isaa tokkoffaa gatii haadhummaa wallaaluudha. Lammaffaa maalummaa bultii wallaaluudha. أما الليلي نالله لا يغيرون دين ألوني كجيران بندو إيمان هاتي إساني ألو تجيرو بتي نمجه هي بداقه دوبرتي أمالي إيران which is ألو تجيرو تجيرو حامله فكنا دوبرتين أمالي سيتي دوبرتم ما إفتي دندتي إيرو ترى أبدته كردي وما نفكر نكمل تكفى flexibility لما فا أي تقطي واسدي أفرم أنا جوتشو واسدي أفرم أنا جوتشو تجنو أكاتا دارو في بخشيشو كيستي وانتي بيري رجما تيرو باي دوبرتين إتيرا أبدوف مالي أو جدامي go psychology dan dubbatamu أي تقطي سجله هدوك اسمه وان دان ديتو تيجرو focusing إيرو وان تكو كفر focus وجودن دا كنا يول كبتي هاتي تكا أصوني تبقى برنو تبيني دا
barnoota duniyaadhaa kan qabaattu taateeti ani dhaloota kana jijjiiruudhaaf maaltu narraa eegame jettee dubartiin takka gahee isii kan baatu taateeti. Fakkeenyaaf amma biyyoota islaamaa hedduu akkitti cabsanii sallaayiidhaan ni dadhabanii waraanaan ni dadhabanii laakiin dubartootaan cabsan. Kan seenaan dubartiidhaan cabsan. ilma ofiidha hayaatu sahaabaa haffazistee takkahuu qura'aana haffazistee gadi baastu ka jiraattu taate silaa rasuula sallallahu alaihi wasallam maddii kennatti hin marrabsan ture. Dhaloonni har'aa dhaloota du'aa wanni inni itti ta'e dur haati dur sahaabota haati dur atbaabbaabi booyyee tumaati hadiisa qaraasisti qura'aana qaraasisti. Laakiin garuu yeroo ammaa kanatti fakkeenyaaf akka mana barii bakka bu'oota uummata islaamaatti illee akkinaan itti gaafachuu barbaaduu fi ulaagaan haa kaa'amu jedhee osoo naan bakka san jiraadhe wanni naan godhu dursa dubartiin takka osoo gara bultiitti hin seeniin duratti at least yoo xiqqaate barnoota qura'aana gadi buusuu yoo xiqqaatee jedhee kitaaba usulul salaasaa qara'uu yookiin immoo الدروس المهمة لكل عامة الأمة ولما تنا أصولك بيت تاتي ilma ofii maanaaj godhatteetiin waan guddaa takkaaf gadi baafti. Amma garuu haadha fuula dhiqattu malee haadha sammuu daa'imaa irratti dalaydu dhabne takka. Lammaffaa gatii abbaa manummaa wallaalutti dubartoota keessa jira. Akkamitti gatii abbaa manummaa wallaalutti dubartii keessa jira? Doonii osoo yaabbatiin suphan malee eega yaabbatan galaana jidduutti doonii suphaa yoo jettee si fudhateetiin hin tara. Namni tokko dubartiin takka dhiira osoon ittiin heerumiin duratti maalummaa dhiira sanii qorattee beekuu qabdi malee eega itti heerumte dura she has no any choice gochuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf namni tokko bultii jechuun government jedheetiin hubadhaan akka luulaatti government yookiin immoo bulchiinsa guddaa takka. Wanni bultii jedhamu tokko gaafa bultiin ijaaramte biyyi ijaarama. Cimina diinagdee siyaasa diinagdee biyya tokkoo murteessuudhaaf akkas qorannaan takka takka argisiisutti ijaarama bultii ijaarama eega tahee rabbiin uumamaan dhiira kana keessa sammuu isaanii keessa liidara yookiin immoo aangawummaa fedhu gaafa kana anama fakkeenyaaf mootummaa Abiy Ahmed filadhe haa jennuti akka fakkeenyaatti gaafaan filadhe akka itti na bulchu isatu beeka malee eega ana isa filadhe booda ittiin bulmaata ati akkana naa godhu jechuun hin danda'u. Hangan aangoo isaa inni fudhatutti naa ta'uu baatee fala'uu gochuun dirqama. Wakazaalika dubartiin takka eega jaarsa jedhamee fudhatamee dooniidha yaabbatamee eega yaabbatamee booda hin suphamu gara inni deemu sani deemu yookiin immoo yaada dhiyeessuudha malee liidara ta'uu yookiin immoo bakka ol jijjiiruun suni bultiilee diiguu ilmaan illee fashalsuu taati. So kanaaf inni maal na godha yookiin immoo inni maal laata har'a akkatti shari'aan tuni maanaajni goote osoo beekan gaariidha. Fakkeenyaaf hadiisa keessatti maal jedhame paastees yookiin immoo fayyid almaadiidhaan hadiisni sun kan odeeffame already pass dubartiin takka salaata isii shanan yookaan salaattu taate soomana isii ji'aa yookaan soomantu taate abbaa manaa isii tolee jette jannata rabbii isii ni seentee jedhe akkasuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedha alaa inna fidhatallahi ghaaliya alaa inna fidhatallahi ghaaliya alaa wahiyal janna jedha meeshaa rabbii qaali isiin qaaliin sun jannataa jedhan so jannata dhiirti morma irratti murameetiin qabu argamu sani jannata gartee lubbuu kee fira dhaabattee waa meeqarra dhaabbattee harkatti san abbaa manaa kee tole jechuudha. So abbaan manaa tole jechuu kanatu akka jihaadatti ulfaataa jechuudha. Nafsiyyaa filannaa isaanii sirreessanii eega filatan immoo ittiin bulmaata nama sanii foloo godhanii itti aansee immoo gatii haadhummaa beekanii
wanni addunyaa kanarra dubartiin malika taate ni dagatamti. Dubartiin ilma gaarii lafaa qabdu garuu haadha Imaamu Maalikoonni jaarraa waggaa 500 fi waggaa 1000 booda haadha Imaamu Maalikoonni jechisiisa. She is not a professor. She is not a doctor. But she is the best mother. So ana mu'min an jedhu baradha alhamdulillah kanuma kamittu university Ethiopian ni qabdi jedhan asturraa hin eebbifame. Department of Applied Mathematics ni eebbifame alhamdulillah rabbil alamin. Garuu nuuni asii biratti akkanuma barnoota xiqqaa takka qabutti maaltu madaala qaba naan jette anaa barnoota kanaan eebbifamee fi haadha ilma isiitiif haadha gaarii taatee ilma lama guddistee ani harka kiyya kurnan inni farramaa fakkeessiin na caaltu osoo gola takkayyuu barachuu qabaatu taateeti. So wanni nuti dagannee addunyaan nu dagatte nuti haadhummaa wallaalle haadhummaa gaafa wallaalle immoo ilmaan dhalattullee rabbooma namooma wallaalleeti. So go back to become a best mother. Gara duubaa deebi'aatii haadha gaarii ta'uudhaaf haadha manaa gaarii ta'uudhaaf fuula of bocuu osoo hin tahiin uffata ofitti laxxafuu osoo hin tahiin sammuu teessan bocaa sammuu teessan sirreessa. Irra caalaa warri bultitti seenee gaafa bultii keessa ji'a 2 ture wanni isaan seenaan osoo qara'ee osoo baradheedha. Haadhatti adda darasaa soqan ilmatti adda darasaa soqan. Kana wanni jedha haadha adda qaraatiidhaaf olii gadi naannessan ilma adda qaraatiif olii gadi naannessan. Nuti hin qabnu ilmaan keenya wanni nu kenninu hin jiru. Qabeenya dhaalchisaan jenne beekumsa dandeettii dhaalchisuuf haati beektuu ta'uu qabdi. Isinii dheeressee dhiifamus taas. Hayyee galatoomii dubbiin ganama badee harfiin aliifitti badee aliif laamitti hin tolu jedhanii beeki addunyaa kana bari yataamaadhumatu asiin ga'e irra caalaasaa yataamaadhumatu asiin ga'e irra caalaasaa yoo namoota gurguddaa warra bakka gurguddaadhaan diinis ta'ee duniyaas ta'ee warri waan gurguddaa hojjete lafa kaa'e irra caalaan jira warra haadha abbaan qabne irra caalaan jira gariin immoo warra haadhaa wajjiniin ba'ee mana namaatti guddate gariin darbeetti kan namni malee hedduu dhibba keessaa meeqa fa'aa argita beekamaa dha inni godhe garuu haadha kaayyoo qabdu yeroo argate namni ilmoon ta'a. Haadha kaayyoo qabdu yeroo argate haati kaayyoo qabaachuudhaaf immoo abbaa kaayyoo qabu argachuu qabdi haadha kaayyoo qabu maaliif hin fuudhaan koo otoo hin fuudhin malee eega fuudhanii miti bara maaliif hin fuudhuu qabu maaliif hin heerumaan osoo hin heerumini bara maaliif hin heerumu akkamitti heerumaa qofitti yookaan immoo amma fayyinamni onlaayinii irratti wal argaa miti haati mana miidiyaa yookaan sooshaal irratti wal fuudhamte sooshaaliin irratti hiikamti karaa akkuma duraanuu hidhaan isaa akkam maali madaaliin sooshaal irra jiru kun madaaliin isaa maalinni. Kanaaf irra caalaan isaa bakkuma kanatti dura osooruma hin diigaminuu diigamaa fakkaata. Galatoomii Luuluu Ayyee Najjaash Jirsaa mee dubbadhu. Gaafadhee bu'uu barbaada gaafii takka jechuudha. Maal jette? Gaafii takkaan maal ijoollee dubartoota miseensa 6,000 ijoollee biyya Arabaa muna nama dubbatte isaan harkaa ni qabna. Isaan irrattis akka leenjii nuuf kennitan barbaada. Gaafii takka akka waliigala kan isin gaafadhu. Dubartoota biyya Arabaa jiran kanaaf akka furmaataatti akka gaafiitti yookiin immoo ana jaala akka bakka hedduu dhiyaattanitti fakkeenyaaf gargaarsa masgiidaatiif ni gaafatama. Warra mindaa ji'a duratti fa'a fakkeenyaaf mindaa ji'a dhufu guututti keessaa bahee warra jedhee sadaqaa kennatu jira. Masgiida ijaaruuf haa ta'u, quraana bituuf haa ta'u yookaan nashidaa eebbisiisuuf something. Waan garagaraatiif garuu anamma investimentiin maqaa ijoollee biyya Arabaatiin ta'e tokko mallaqa isaanirraa argameeni gara mootummaatiin gaafiin kun gaafatamee at least ijoolleen tun waytii alaa galtetti waan isiin keessa seenteetiniin akka paartinaratti dalaguu dandeettu sheer kaampaanii haa ta'u PLC akka waliigalatti ijoollee tanaaf yaadameetini buusiinis gara miidiyaatiin guuramee maaf wanni lafa qabataa ta'e tokko ijoollee kanaaf haalli inni itti ta'u hin jiru Finfinnee irratti haa ta'u Adaama irratti haa ta'u biyyoota garaagaraa investimentii hedduu mootummaan gadhiisee jira waan ta'eef haala kana akkamitti argataniitini
Ani ijoollee hedduu biyya Arabaatii dhufanii amma karaa irratti daa'imman guddisan hedduu isaaniin arga. Karaa irratti gatamanii yookiin just mana isiitti obboleessu waan kana irra deebinee dubbachuun hangas mara madaa walii hooquu taate. So wanti kun akkami jijjiiramuu danda'a? Gama keessanii waan kana akkam gochuudha danda'ama? Masjiida ijaaruuf wantoonni garaagaraa akkuma jirutti ta'ee